Shama akka fuunee akkaan jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan sanuu nagaan hukka jiraate simbarallee jiraatu aadaa keenya kana deebee dhufeera sinjira jirtu sun akkamii arrasi waan ajaa'ibaa tokko ni dhufee yuutuuba koo baradhee turtanii banattee jira amma kaisaarraa kana jedhafananii waan ajaa'ibaa wayii tokko ni hojjedha. Hojicha garuu amma seertarii rawwii biyyaa dhuftutti malee hojjedhu ture. Garuu xiqqoo sinan gargaara isheen dhuftetti. Kanaafuu hojii asii waan hojjedhu siin beektanii. Isinis hojjedhee waarattee qopheessee waan hojjedhu immoo ani isinitti himuu maqaa isaa sinatti maayii. Ani qopheessite isinitti argisiisaa. Kanaafuu kun immoo yuutuubii kootirratti gadhiifama waan ta'eefuu isinis amma na jaalattan amma isin koomentii na barreessitan nan laalaa arguufan jira. Waan hojjechuuf jirus isa kana anan amma hojjedhu kanaadha. Isaanis achitti dafaa jira waan ta'eefuu itti deemeen itti naqeetii waan hojjedhu na dukkee baay'ee. Kanaafuu obboleettawan keenya sukkuumsaa baay'ee nama rakkisaa. Kanaafan kaameraa irraa cufee ture. Amma bishaan itti godhatee bishaan itti fixee amma nu wannoo bilchaatutti immoo kanarraa qaxxaragee. Amma kanaan alatti qadaada bilchaattuu manni walluu dafutti immoo boodaan itti deebi'ee tuqa. Achirraa na gubaafan baasee asirra godhadhee amma asirratti na gubuu. Amma bakka isaa tokko irratti deemnee bilchaata. Amma tuqee irratti deemseera bishaan amma salama itti naquun kootti amma sadaffaa irratti bilchaata. Kanaafuu ammoo kanaan ala hin bilchaata. Hawwii qopheessee hawwii kaasee dura qopheessee ka'ee nana waama malee akkasii immoo nyaattu nana fuuti jedhee ni nyaattu. Isa ka'ee waamee hoggaasan immoo walumaan laaluutti irraa walumaan nyaanna. Amma kanaan ala bishaan malee irratti deebiseen irraa baasa maleen tuqaddaa. Amma murtoo birootiin deeffadha. Amma bilchaatee jira deemeen irraa baasee dhufa. Waaw! Yaa bilchaateera amma akkana fakkaate. Amma waan isheen itti nyaattudha kun immoo baay'ee nyaattu malan isheen immoo kana keessa godhaate. Kun immoo barbareedha.
Ino nyaata keenya amma kan fakkaatee jira. Amma hawwiin deemee kaasee dhufaa. Walumaan nyaanni hamaa ni ta'u. Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan lafti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati. Egaa kaameraan kun ana dura banamee Hacaaluun irratti dubbataa ture natti fakkaate har'a immoo nyaata ajaa'ibaa tokko isiniif hojjeteera. Nyaata ganaa gizee dahanii namaaf kennamuun immoo lafumatti iyyuu odoo achi hin ga'iin kunuunsa kan kootti fixee jira. Booda waan inni fidee dhufee naaf kennu isatu beeka. Nyaata har'aa immoo hundaa'u nyaata inni hojjetanii toonii hin eegnedha. Bichaa nyaadhee lixii ta'ee dhukkubennaan isin dhoksu isinitti hima. Yoo lixii hin taane alatti garuu cimaadha gara fuulduraatti isin hojjeta jechuudha. Kanaaf iyyuu nyaatichi maalidhaa jettanii dhugaa baay'ee tokko akka kanatti nyaanni inni hojjetee fidee taane isinitti agarsiise ta'ee agarsiisne ta'een beekuun akka kana fakkaata. Baay'ee tokko ariifidhaan isiniin jedhaa. Egaa har'aa inni viidiyoo kanaa yuutuuba isaatirratti gadhiifachuuf hojjete. Yuutuubni banamee fiira viidiyoo garuu irratti hin gadhiisne. Kanaaf jajjabeessaa mee hammam akkasiin jaalattan arguuf jirra. Innis waa malee akka kanatti didee banadhu malee jedhee hin dinne jechuudha. Baay'ee tokko fedhii guddaa qaba jechuudha banatee hojjechuuf yuutuuba kana. Ani jalqaba nagaa gaafadhee sababa naan jedhee fanama isinitti haasaara itti meelleen ture naan jedha. Aminaa wayii keessa hin guuraa ture nagarree gizeenni waan manni hojjete kan hunda isaayyuu jechuudha. Inni agartanii gizee tokko jechuudha mana keessaa bakka hamma jirtanitti baay'ee isin cinqaa. Gizee isin sana ammoo bakka jiranii mazmurii yookaan banadhee tanan midhaan keessaa guuraa ture. Inni immoo viidiyoo hojjetaa ture. Kanaafuu kunoo yuutuubiin kun kan sa'aatii jajjabeessaa hammam akkasiin jajjabeessitan jajjabina keessan immoo arguuf jirra. Walumaan ilaallaa. Kanaaf kuni yuutuubni keenya inni guddaan yoo ture yoo baay'ate torbee lama kan inni nu bira turu kana bu'aan achitti hin turu jechuudha. Kanaafiyyuu mee kana liinkii namoota yuutuuba gurguddaa qaban biratti sheerii nu godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Obboleewwan keenya kana fakkaata. Wadatti dhaamtuuf jira. Yuutuuba irratti banadheetti jira. Ani sisarratti gadhiisuuf malee kan isheetti gadhiisuuf miti. Amma gargar baanee jirra. Achuun keenya isheenis amma nyaatichaatti dasarcheetteerti. Nyaattu nagaa nuuf turaa'ee. Egaa obboleewwan keenya akkuma argaa jirtan kana na jajjabeessa amma isin na jaalattan arguufan jira isiniin jechaa jira. Dhugaa dubbachuuf nyaatichi kun anumti iyyuu si fuulduratti gizee lama goshadheera baay'ee tokko jechuudha. Bilchaates jira hin mi'aallee kana dheesnitti ni baqa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Addumaan kottaa sinan gursaa isin iyyuu mee kottaa. Nyaanni inni hojjete akkas fakkaata. Nyaannuun isiniin jedhaa. Egaa mee hammam akka isa jaallattan walumaan arguu jirraa jajjabeessaa gara fuulduraatti tariin beeku jechuudha. Kun mana nyaataa banatee toonii jechuudha walumaa galatti shakkisiisa. Sirriitti waa'ee nyaataa kanarratti jechuudha yeroo baay'ee qalbeeffataa waan tokko gizee namni hojjetu yoo argee sanuma sirriitti qalbeeffataa achi ka'ee toonii jechuudha inni hojjeta jechuudha yaada isaatiin jechuudha. Kanaafuu kanammoo jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladhaa. Nagaan nuuf turaa baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa turtii gaarii. Illee jennee irraasi. Kanaaf namoonni baay'een jechuudha. Ati maaliif hojii dubartii hojjettaa siin jedha. Hojii dubartii hojjechuu hojii dhiiraa wanni jedhu jira hojii keessatti. Hin jiru. Kanaafuu yoo hojjettoo masitti fakkaatu jechuudha. Dassi eetuma jaalattee hojjettaa jechuudha.